Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu baga jiraatanii matteenaal bakka jirtanitti nageenyi isinirraa haa jiraatu. Dachaa dachaatiin isiniin jenna. Egaa Ikiraam na birmadhaa ani warasamee jira, ani zarafamee jira. Na birmadhaa, ani zarafamee jira, natti birmadhaa jettee jirti. Meetti birmadhaani iyya naa birmadhaa jettee jirti. Maal jennaan qabeenya ani qabu narraa fudhatanii qabeenya ani qabu narraa fudhatanii jiru wanta ta'eefi dafaa naa birmadhaa qabeenya koo akka naa deebi'uufi iyya naa birmadhaa jettee jirti. Yaa Ikiraam sitti himne hin dhageessu. Maal goonare macarrashaa kee kana taateeti. Yoo itti manii didee yoo himan diddee maaliin didduu jedhan mamaaska tokko na jalaa baddee ittimu malee ittiin hidhanii jedhan tokkommoo na jalaa badee egaa. Kanaafiyyuu majammaraama gaafuma abbaa manaa koo jettee booleetti taqabbaltu sana innillee kijibaa akka daawwatamuuf viidiyoonii siin jedhan. Mucaanis sayyuu nadhee biyyuma keessa jiran kijibuu jedhan. Haa ta'u hojjedhaan hojiidha. Homaa rakkina hin qabu. Lammaffaa immoo yaa Ikiraam sitti himne waliin ilaallatu walumaan fudhatu jenne. Ati gara biraa inni gara biraa siin jette. Siluma daangaa cabsitee deemtee hansi fakkaatu biraan dhaabanne. Hansi fakkaatu hin hojjenne. Otoo kan si fakkaatu hojjettee otoo hansi fakkaatu bira dhaabbattee silaa yoo sana bareedallee jechuudha. Kanaafuu daangaa cabsitee bakka hin taane deemtee dhaabbatte hin tateefi anaaniyyuu hin qabdu otoo maal sitti dhufeeyyuu dhugaa rabbii. Duraa haa ta'u homaa miti. Lammaffaa akkamiin dogongortaati? Maaltu hin ilaallattu? Na baasamoo na nyaatamoo jettee gadi of qabdee hin ilaallattu? Ariitii cinqii maaltu sitti buuse? Ammatii hiikamteetuma ji'a 3 moo ji'a 4 geesseeti? Ji'a 4 hiikamtee ji'a 4 geessee ulfaa'e jechuu kee dhageenye heerumtee otoo heerume jechuu kee dhageenye jechuudha. Abbaa manaan qaba jettee suuraa uffata boostii gochaa turte jechuudha. Macarrashaa irratti maaskiitiin gadi nuu fidde maashaallah naqaabaatti uffisi kana manna. Kanaafiyyuu namoonni durumaa gaafa inni funyaansaa akka waan funyaan rakkina qabu funyaan itti xaxatee maaskii dhufu maaliifi maaskiin hidhatama maaliif okkataa jedhanii gaaffii si gaafannaan anaafuu gaaffiidhaa jette. Deebitee nama uummataafi jechuudha. Lakkii maal eenyu oliin miidiyaa irratti jechiin gara viidiyootti dhufu hidhatee dhufu kuni waatu duubarra jiraa siin jedhanii sitti himanii gizee meeqa hin didde. Har'a immoo sitti dhagame akka inni haadha manaa qabuu fi ilmoo qabu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Mucaan ammaa haadha manaallee qabaa ilmoollee qaba gara biraatii jedhan. Isumaayyuu afaanuma isheetiin ammaa mana hin bulu. Goddanyoota jedhee manaa ba'a yeroo hunda yoo mana hin bulle dhiirri tokko tidaarii qaba taanaan tidaarii godhatee yoo si bira mana si wajjin hin bulu diida bula yoo ta'e goddanyaa gaafa sanaatiin duuteettamu gaafuma majammaraa inni si biraatii diida buluu jalqabu sana maal naa eedda'ati. Argitanii amma wallaahi isa dhugaadha. Isheetiin goddanyoota biran bulaa jedha. Ufii haadha manaa gara biraa jirti achi bula. Ishee kana guyyaa achi oola. Galgala immoo ishee tokko bira bila. Yaa salaam. Nama gaddisiisa. Wallaahi nama gaddisiisa. Dhiirri maaliif namatti taphachuunii? Maaliif bakka tokko gadi hin dhaabbattanii? Maaliif jireenya namaa balleessuun jireenya namaa tabalaashissuun maaliif? Amma tokkollee ilmootti darbatee deeme kunillee ilmootti darbatee deemuu jira jechuudha lammaffaa. Amma yoo miittime tokko yoo dogongoran lama maaliif dogongorama? Tokko yoo dogongorame tokko bishaan mi'aan haa ta'u
bakka nama dhaabe dhaabbatu. Lammaffaa immoo maalinni ariitiitiin dhaqate waan hin taanetti danqee nu ulfaata dhugaa rabbi dubbachuuf. Amma humaateetiin gadi baatee mana bulaa hin jiru. Eessa bultee yoon jedhee gooddanyoota bira bulee naan jedhaa jette. Na bira hin bulu. Ani dalagaarran oola. Dalagaarra oolee gizeen galgala galuu inni mana hin jiru. Anaan abbaa manaa na barbaachisa. Abbaan manaa koo gizeen galuu luka koo kana naa sukkuumuu barbaada. Ishee jedha namiti. Wallaahi ishee jedhe. Wayin immoo tarrafuuf jettanii booda luka akkana qaqqabuun barbaada. Boota akkanaa kennuu barbaada. Nyaata ani hojjennee waliin nyaanne. Wayin inni hojjetee ani nyaanne waliin barbaada. Kuni hin jiru zeeroodha. Duwwaadha. Jette. Eddee abbaa namni bultii qabu tokko diida bula yoo ta'e yoo sana maal naa eddaa? Yoo wanni si biraa bahee gooddanyaa bira maal jechuudha namni tokko tidaaree tokko qabu mana qabu maaliif gadi bahee diida bula? Yoo sana siin galuusiif har'a sitti mamnaan boo'uun maal godha? Dura maa dhaabatteen ilaalle? Boossee immoo eddee fidduu hin qabu. Hin deebi'u sitti himtee siluma amaatiin sitti himteetti bara. Yoo sana siin galle malee amaatiin sitti himteetti. Amma nama qabatamaa mucaan tokko amma akka inni jireenyaan biraa qabu argee jira. Itti hime jennaan maal jedhanii jaratu birriitiin sitti bitanii jaratu itti bitee jedhanii jechuudha. Mucaan immoo maal jedhee hin kakate. Ani nama jireenya namaa balleessu miti nama haadhoo qabudha of jalaati. Nama haadharraallee alateeru ani. Kanaafiyyuu dubartiin tokko gizee miidhamtu sobaatiin gizee fakkaatamtu hin barbaadu. Masarajjaa hin qaban yoo barbaadde si fidaa masarajjaayyuu nama dubartii wajjiniin jira ana ija kootu argee jedhe mucaa sun. Gaafa inni akkas jedhu mucaa dhidhiitee ilkaan kana keessa dha'ee jechuudha. Mana kiimii deemiyyuu mucaanii jechuudha ilkaan dha'ee jedhan. Kanaafuu inni dubartii biraa wajjiniin jira. Gizee biyya alaaf deemee keessatti ijoollee siin qaba haadha manaa siin qaba biyya alaarraa jechaa jiru. Ammallee biyya keessaallee dubartii gara biraa wajjiniin jira. Ishee kana bira guyyaa oolaa galgala biraa bahee ishee sana bira bulaa jechuudha. Maa inni akkasii wallaahi. Maaliif jireenya keessan keessa tokkoon dhaabattanii yoo siniin taane immoo maal ijiitti seentu duruma? Maaliif jireenya namaa balleessuun amma? Itti feete baatee ati amma dubartii gara biraa wajjiniin ooltaa achi bulta. Gooddanyoota koo jette. Asii isheen garaa gotottee suuqii keessa ooltii galgala galtee qophaa mana keessaa jechuudha. Nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuu nama gaddisiisa. Wallaahi akkasii haniin dhiiruma hin taane rabbi jireenyuma keessan keessa wallaahi rabbiin ila rabbi sinirraa haa qabu achitti. Wallaahi dhaabatanii hafuu wayya. Haniin taane dhaqanii rakkatanii gubachuurra wallaahi laazimsa dhugaan sinitti. Kanaafuu amma wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Amma intala kana wajjin walitti dhufanii wal qabachuu fi jidduu jara golee dhaabataa jechuudha. Argitanii? Kan inni wajjiniin buluu ishee kanaa jenna galgala. Mana bulu ettee fumaa ishee biqiraa mana bulaan jiru qaata. Mana bulaan jiruun kun qanammaa miti. Gara jedhamamu ji'a sadiiti. Kan inni deemaa jiru. Kanaafuu dhiirri habiibti yoo si wajjiniin mana hin jiraanne mana tokko keessa hin jiraanne ati qophaa mana keessa bultee yoo inni mana bullee akka waa diida jiru barii durumaanu sammuu kee bani. Sammuu kee bana onni sobee gooddanyoota koo manni maalitti ta'ennaan inni gooddanyoota bira deemee bulu diida. Maalitti ta'e manni? Itti hiphatee manni. Ansi biraa bahee gooddanyoota wajjiniin diida bulu. Ati goomta gizee sana sitti fakkaate ati gizee sana. Sammuu kee banadhu kiraam amma yoomitti ati baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbii dubbachuu fi akka kanaan amma dubartii gara biraa harka cafachabaa jiranni gara biraa deeme. Dubartii garaatti baattu gatee jechuudha. Miskiina yabadee hiyyeessa namichi. Ittaansee immoo aaddee Sumayyaan dhiira wajjiniin argee jiraanaan jette gagaa beektu miti samoonii kana saayidootiin na fuudhe jette ishee kororosiin liqimsattee rakkisaa jirtu beektu jedhee yaada. Shugguxxii akkuma argitan egaa shugguxxiin eessa kaa'amee jira Sumayyaa fi jechuudha. Shugguxxii baastee agarsiistee jirti. Kana booda yoo ishee waa kootu jettee bakka itti beellamteetti shugguxxiitiin dhawuftee of dhawuftee saayidoo dhawuftee hin barreega
Shugguxiin kiisii keessa suuqamee jira akkuma argitanii shugguxii of keessa kaa'attee jirti. Abbaa rukutuuf kaate immoo rabbitu beeka. Argitanii jirtu jedhee yaada. Shugguxiin gonni isheerra keessee jirti suuqqattee jirti jechuudha. Sumayyaa rukutuuftee Saayidoo dha'uuftee wayin immoo of rukutuuftee isa rabbitu beeka. Sumayyaan immoo kan jettee wallahi jettee akka waan na argitee beektu ani ishee argee hin beeku isheenis na argitee hin beektu. Garuu immoo dhiira wajjiniin jirti naan jettee ani nama akkasiillee miti akkamiin maqaa koo na balleessiti akkamiin immoo aniin oollee tokko ooltee naan jetteeti kan isheen dubbatte jechuudha. Sumayyaani argaa koo hin beektu argaa ishee hin beeku karaatti waliin argine isheenis nan beektu anis hin beeku jette difiniimatti maaliif maqaa koo na dhooti kan isheen jettee dubbatte jechuudha. Intalli ammallee si biraan hafu jettee jirti egaa Sumayyaatiin egaa yoo araaramtes hin jaalladha yoo deemtes haa deemtu aniif ati jirra waliin jettee jirti Saayidootiin jechuudha. Sumayyaan immoo qaalii sana jecha sana maaf itti fayyadamte yoo barbaadde deemi jettaa yoo barbaadde haa deebitu jettaa akkan ilaalutti innis hin jaallatu jette gaafuma sanayyuu jechuudha. Har'as immoo ani yoo fuudhe dhimma isaati yoo fuudhin jechuu miti garuu immoo ani nama akkasii miti kan naa hubachuu qabdanii ni jettee jirti. Ana nama akkasii miti nama likiskisiis miti ani isheen ibidda natti qabsiistee ani rukutuu dhaqee sababa kanaati. Dhiira wajjiniin argeera wanta isheen jetteefidha jette intalli qalaqalamti jechuudha. Qalaqalamaa jirti qalqaalleeni baga si kakkabalte gaafa sana maaf si kakkabalte jedhee aaree dubbadde bakka si kakkabalte sho maalirree tirfii hambaaste jechaan iji keen argine tokko ati dhiira wajjiniin akkas taati jechuun hin barbaachisu. Iji keen argine akka oqqee kana maraddee irra keessattillee jechuudha waan soba. Kanaaf si kakkabalte lakkaa ani maaliif si kabalte en aare gaafa sana isheen sababa mikinaata ammaatti kabalee kanaa dhiira wajjiniin jirti naan jette Saayidootti akka waan na argitee beektu ishee jetteeti Saayidoo Sumayyaan jechuudha. Aarii kanaan rukutte amma immoo kanaan si xabbasaa shugguxii kanaanii jettee jirti. Wayin immoo Saayidoo yoo giddiitiin nan fuune kanaan si rukutaa jechuudha. Amma shugguxiin argisiisamtee kun yaa Rabbi yaa Allah maaltu deemaa jira yaa Subhaanallah yaa Rabbi kaatimaa keenya nu toshika yaa Ilaahii. Cime egaa hin cime sabbar zeenaadha kunimi maal agahuu jirra yuutime qo'ame yoom fiidicha lafaa gadi dhiisame hin ilaalla ariifanneerra moo diraamaa agarsiisuuf moo dhugaa laata dhugaa shugguxii yaa shugguxii baala shugguxiin egaa gara Adaamaa kana keessaati eeyyamamtuudha ofii shugguxittiin eeyyama qabdi moo laata moo tokkorraa fuute wayin dhiirarraa nama biraarraa fuute ta'a beekamu ergifatte taa'e moo shugguxii qabattee deemti laata yaa salaam yaa dubbiin badeera amma dubbiin nama sodaachisti dhugaan ulfaatalleeti rabbi nu haala hafisuu kullee jabaate hundaa yaa jamaa dhugaa rabbi akka kana fakkaata. Du'aa godhaa dhugaa maaltu deemaa jira waan dhufaa jiru waluma isaayyuu hin beeknu galaggalaa bula hundumtu ulfaate dhugaa rabbi maaltu akkas godha uummata maaliif yaa rabbeeti nagaa buusi yaa rabbi nagaa buusi dhugaa rabbi nagaa haa buusume uummata maraati kana uummata mataa nu nyaate bo'o uummanni dhugaa rabbi maaltu raasa uummata subhaanallah ilaaziim. Saayidoon egaa akkuma argitan stop jedhee jira of eeggadhu akka argitanii jirtan egaa of xanaqqaqi jedhee qubasaa akkas godhee dhaabeera yoo diddee mee ilaala hayyuullee itti isa fakkaattee kasaaraa sagashitee baatee deemte jechuudha. Kunillee amma itti jireenya seetanii amma dhugaa jaallatte isinitti fakkaata sobaam. Isheenis waa fuuftee ergama wayiif akkasiniin jedhaa wanta na dhaggeeffattaniif galatooma hundi